Bu'uuraaleen misoomaa magaalittiitti hojjetaman fayyadamummaa keenya mirkaneessaa jiru jedhan jiraattonni magaalaa Maqii ABS dubbise. Magaalittiitti bara 2017 piroojeektonni birrii miiliyoona 200 oliin hojjetaman hojii keessa galanii jiru. Piroojeektonni kunneen baajata idilee fi hirmaannaa hawaasa magaalittiin kan ijaaraman yoo ta'u, daandiiwwan koobilii keessa, teeraazoowwan qarqara daandii, galma walga'ii magaalichaa, sheediiwwan misooma inisheetiivii, manneen barnootaa, giddugalli gabaa fi kanneen biroo keessatti argamu. Piroojeektonni ijaaraman kunneen gaaffii bu'uuraalee misoomaa kan deebisanii fi hawwatamummaa magaalittii kan dabalan ta'uu jiraattonni tokko dubbataniiti jiru. Gaariidha. Piroojeektonni akka magaalatti hojjetamaa jiran hedduutu jiru. Isaanis kanneen akka daandii, sheediiwwan garaagaraa, akkuma amma argaa jirtan wanni magariisummaa magaalaa wanni dabaluudhaaf kan amma hojjetamaa jiru kana fi kan kana fakkaatan bo'oo lolaa wanti garaagaraa. Egaa kuni gaaffii hawaasaa irratti hundaa'eeti. Kanneen amma gaaffii hawaasaa hanga baay'ee isaa ni deebisa jedhamee kan amma hojjetamaa jiru jechuudha. Kunis uummanni amma miira gaarii qaba. Iddoon kun ammaan dura bishaan isaa yeroo gannaa keessattuu naannoo nama hin deemsisu ture. Amma kun bifa amma kana fakkaatu kanaan kan hojjetameetu jiru. Kanaafuu gaariidha. Wantoonni amma jalqabiin amma hojiirra hojjetamaa jiru wanta baay'ee abdii namatti horudha jechuudha. Wantichi kun waan misooma guddaa ta'e, waan jaalala guddaa ta'e, biyyattii isaa keessatti ijjatee biyya isaa misoomsuudhaaf ani garuu unkaan nama nafsee qabutti kan nafsee hin qabnellee itti gammada jedhee yaada. Piroojeektiin tokko gaafa piroojeektii jedhamee itti yaadamee diizaayin ta'ee gaafa dhufu waa lamaaf. Tokko fayyadamummaa uummataa akka amma jenne sana dabaluudhaaf. Lammaffaa immoo carraa hojii naannoo sanatti uumuudha. Egaa kun immoo akka jirutti harki baay'een isaa dargaggootaan kan hojjetamee fi kunis bifa waldaatiin carraa hojii dhaabbiidhaanis ta'e yeroodhaan baay'ee uumeera. Piroojeektota kanneen kunuunfachuun akka irraa fayyadamanis himaniiti jiru. Kantiibaa itti aanaa fi itti gaafatamaan waajjira daldalaa carraa hojii uumuu fi investimentii magaalichaa obbo Kamaal Qurcaa piroojeektonni 30 ta'an birrii miiliyoona 200 oliin ijaaramanii hojii keessa galuu himuun piroojeektonni kunneen magaalaa qofa osoo hin taane hawaasas magaalomsaa jiru jedhan. Piroojeektonni bara 2017 dalagaman piroojeektii 30 ol jecha. Kana hojennu piroojeektiin baajata miiliyoona 200 oliin baajata mana qopheessaatii fi baajata idileetiin kan dalagame jecha. Kanaan alattis hawaasni misooma cinaa mootummaa cinaa dhaabachuudhaan hirmaatee kooridarii ati argitan kana kiiloomeetira 6 ol ka ta'u haala barbaadamuun hojjetame jecha. Hawaasas magaalomsineerra jecha. Maaliif isaan kiyya jedhanii itti amananii hojjechuun akka hubannoo isaanii barbaachisu kennameefii jira. Akkasuma immoo uummanni nageenya isaatiifis misooma isaatiifis gara kamiinuu itti amaneetiin wajjin hojjetaa jira jechaadha. Magaalichatti ogeessi to'annoo fi ordoffii piroojeektotaa obbo Daadhii Barruum piroojeektonni kunneen qulqullinaa fi ariitii barbaadameen yeroo qabameef keessatti xumuramuun hojii keessa galuu himan. Bara kana piroojeektota gara 30 karoorfannee birrii miiliyoona 200 oliin piroojeektota karoorfanne kana immoo akkaatuma karoorfanne piroojeektii 28 kan ta'e yeroo har'aa kana xumurree akkaataa qulqullina isaatiin yeroo jaamne keessatti saffisa barbaadamu saniin hojjennee hawaasa banaa kan goone ta'uu isaati jechuudha. Kantiibaan magaalaa Maqii Injiinar Dilboo Urgeessaa piroojeektonni bara 2017tti magaalittiitti hojjetaman gaaffilee hawaasaa kan bu'uureeffatan ta'uu himaniiti jiru. Egaa hojiiwwan bara kana hojjechaa turre keessa akka magaalaa keenyatti hojiiwwan gurguddoo jennu keessaa tokko hojii piroojeektiiti. Piroojeektiin mindaa uummataati. Akkuma beekamu galii uummata kanarraa sassaabneen gaaffii uummata kanaa deebisuuf dirqama qabna waan ta'eef gaaffii hawaasni keenya qabuu fi bu'uuraalee misoomaa magaalaa keessatti waliin ga'uudhaaf karoorfannee hojiiwwan jalqabne bara kanatti hedduutu jira. Isaan kunis egaa akkaatuma gaaffii hawaasatii fi barbaachisummaa bu'uuraalee misoomaa magaalicha keessatti barbaachisaniiti. Walduraa duuba isaanii eegne gaaffii hawaasa keenyaa dhaggeeffanne
akkaatuma barbaachisummaa isaatiin kamiif dursa laachuu qabna jennee bara kanaaf waan humni keenya hayyame karoora qabanne hojjennee kan galmaan geenye ta'uu isaati. Piroojektonni kunneen wabii nyaataa mirkaneessuun cinatti dargaggoota hedduuf carraa hojii bal'aa uumuu danda'anii jiru jedhaniiru. Wabii midhaan nyaataa magaalaa mirkaneessuudhaaf hojii hojjetamu keessaa sheediiwwan innisheetivii mootummaan gad buusu kan tajaajila adda addaatiif oolu furdisa horii, horsiisa lukkuu, horii aannanii, foondii qurxummii wantoota garaagaraatiif kan oolan baay'ee isaati kan hojjenne. Gama tokkoon qaala'iinsa jireenyaa magaalaa keessa jiru tasgabbeessuudhaaf gahee guddaa qabu isaan kunniin. Gama kaaniin immoo carraa hojii bal'aa dargaggootaaf uumuu danda'ee jira jechaadha. Magaalittiitti rakkoon nageenyaa qormaata cimaa ta'aa turus harka tokkoon hojiilee nageenyaa gama biroon ammoo hojiileen misoomaa hojjetaman fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuu irratti kan argaman ta'us himaniitii jiru. Gama nageenyaatiin keessaa bara kan hojii guddaa hojjennee jiru. Dhugaa dubbachuuf hojii baay'ee bal'aa ta'e hojjennee jiru. Kanas yeroo goonu hawaasni keenya rakkoo nageenya dhabuutiin isarra gahaa ture ilaalaa ture jira. Kanarraa kan ka'e cimee ijaaramee mootummaa cinaa dhaabbachuu jalqabee jira. Mootummaa jechuun immoo uummata. Uummanni ijaaramee qindaa'ee rakkoo nageenyaa furuu qofa osoo hin taane hojii misoomaaf gaaffii inni mootummaarraa barbaadus hirmaannaadhaan milkeessuu danda'a. Kan ammoo qabatamaan bara kana keessatti magaala keenya irratti arguu dandeenyee jirra jechaadha.